har'a dubbii filannoo marsaa torbaffaa kana irratti yaadan qabu. Miseensonni ispeeshaalii miseensonni paartii badhaadhinaa maal gochuu akka qabu yaadan qabu jechuudha. Jala sararee bartee jechuudha muuxannoo marsaa kan marsaa jahaffaa darbeerraa amma sirreeffachuu kan qabnu jechuudha. Waanan dubbadhu jira jechuudha. Maaliif namuma nuti paartiin badhaadhinaa nama baasee namaaf carraa kennee tiyyuu galatan arganne jechuudha yeroo darbetti. So amma immoo maaltu godhamuu qaba kan jedhuudhaaf namoonni sheer walii godhaatine namoonni seentan aseenanu kan booddee irratti dubbannu jechuudha bareechine ayyaada kun dubbadha baay'ee irratti yaada kun dubbadha asirratti eenyuufuu miti amantiirraa bilisaa amantiirraa jechuudha bilisaa aan jechuudha Oromoon teessoo haa qabatuudhaaf qabsoomnaa Oromoo amantiidhaan jechuudha yaada amantii taayitaa mootummaa irratti hin barbaachisu. Gaafa waa'een amantii dhufu eessatti masjiidatti achimmoo dhaqee majliisatti achimmoo beete kinetii waan jedhamu jiraachitti jechuudha bakka sanatti jechuudha. Yeroo biyya geggeessinu immoo Islaamaa fi Kiristaan hunduma wal qixxeetti geggeessina jechuudha. Amriili nama cimaa Oromoo dandeettii qabu ga'umsa qabu biyya geggeessuun filadha malee inni du'aa yoo naa ta'e jechuudha inni dirqama amantii koo waan ta'eef jejee sirran kaa'adhuan kanumaadha. Jen sirba kana affeeraatuma namoota barbaadne jechuudha galfataa namoonni galfataa deemna please share nu godhaa please. Selfie challenge. We'll see about that. Chaka wala kabale, ora binera, kanitran bukale. Harati simana yongo batutale, urya ganda genye. Ichigari milatu, jebe amma. Kanabatu. Kanabatu, Kanabatu. Agota ko kulkul gamne buru, gadado chapse kan gadam biya jaru. Agota ko kulkul gamne
badhaate kanaaf bakkalcha taate qulqulluu qabne buuru gadadoo cabsee kan gadaan biyya jaaru qulqulluu qabne buuru gadadoo cabsee kan gadaan biyya jaaru. Tole. Tela kijani, shimya kurbe warra galani, tela tijareni, shimya kurbe warra galani, tela kijani, shimya kurbe warra galani, tela tijareni, ye jare ingo matare, tijamne tirati dare, parol baul bina beku, kesa dumse kan beku, ingo matare, tijamne tirati dare, parol baul bina beku, kesa dumse kan beku, kumatamu tu kumatare, disidu pi waragazare, wabirana wina gamtani, karau fi kan wapani, kumatare, disidu pi waragazare, wabirana wina gamtani, karau fi kan wapani, kare muri muri kumasi, wadaro boy. Chal, venga. Please, dubbiarra nama baay'ee dhagahu qaba. Ila dubbiarra nama baay'ee dhagahu qaba. Nama baay'ee dhagahu qaba please. Akka kanaan duraa miti. Dubbiarra nama baay'ee dhagahu qabaati. Isheen naa godha. Wadaro boy kusa, wadaro boy kusa. Tuba biya marabatu, tuba arda Afrika batu, nanda beza basi fakatu, kanti jipu jimna batu. Sherere, ngolena ya jole. Ngolena ya jole. Sherere, ngolena ya jole. Ngolena ya jole. Vena fuwa, sherere. Kara, sherere. Japsan jabu, sherere. Jadi jana, sherere. Elli sigadam keti apadu apadale. Egandu biyu keti dura sumatu jare. Dubbinarraa dubbii ijoodha. Dubbinarraa dubbii ijoodha. Dubbii siyaasaa guddaadha. Waan paartii badhaadhinaa keessaa sirratuu qabu, waan immoo nuti hojjechuu qabnus cimina keenya hanqina keenya tokko utuu hambisanii lafa kaa'atu. Warri badhaadhinaas warri immoo dhuunfaadhaan jechuudha dhuftanii bakkeedha jechuudha waa ijaarrataa ta'us hundi keessan hunda dhaggeeffadhaa. Iddootti wal bira darbinu miti jedha. Kana iddootti wal bira darbinu miti. Elli sigadam keti apadu apadale. Egandu biyu keti dura sumatu jare. Vena fuwa, sherere. Kara, sherere. Japsan jabu, sherere. Jadi jala, sherere. Siga chano, kanaga chanita, kanaga chanita. Fala koma falani, banjabo dabani, tanwali bulani. Siga chano, kanaga chanita, kanaga chanita. Fala koma falani, banjabo dabani, tanwali bulani. Tole. Taaddalaa Gammachuu baay'ee galateeffannaa jechuudha. Sirba ajaa'ibaa. Sirba ajaa'ibaati kan inni nuuf waan inni godhe. Sirba ajaa'ibaati kan inni nuuf baasee jiru. So sirba Taaddalaa Gammachuu ce'umsa godhannee kaanee jirra jechuudha. Kan nuti kaane maaloodha? Dubbii ijoo gidduu kana guyyaa sadan darbee waa'ee siyaasaa dorgommii marsaa torbaffaa kana jechuudha. Paartiin keenya jechuudha. Paartiin badhaadhinaa godhaa jiru irratti akka buufataa waliigalaa jechuudha. Kan mattuu naannoo mattuu irratti
yaada wayii dubbachuudhaan barbaade dubbataatan ture feesbuukiidhaan jechuudha. Har'a immoo tiiktookii kanarratti wayii jechuudhaan barbaade jechuudha miseensota asirratti na hordofanuuf. So namoonni asirra galaa jiran xiqqoodha waan ta'eef utuu xiqqoo ishee dabalee baay'ee natti tola. Baay'ee natti tola. Maaloodha filannoo marsaa ja'affaa darbeerraa wanti waggaa guutuu waggaa 5 guutuu utuu eegnu dhabnee nutti dhaga'amaa ture jechuudha. Wanti sun immoo dogoggorri yeroo darbe hojjennee jira moo hin jiru hundi keenya wal beekna jechuudha. Dogoggorri yeroo darbe hojjetame yoo jiraate itti deebi'uu qabna, itti deebi'uu hin qabnu. Ciminni yeroo darbe hojjetame jira moo hin jiru? Jira. Innoo itti fufuu qabaa jechuudha. Kanaafuu jecha bilisa. Eenyuyyuu eenyuun miti. Ilaa filannoon kun carraatti jechuudha. Uummanni keenya harkaan jechuudha. Chaansii isaa gara fuulduraa sirreeffatuu fi hiree isaa gara fuulduraa murteeffatu. Kanaafuu jecha maallaqaan maaliin tiifoozoodhaan utuu hin taane yaada dhugaa irratti hundoofne biyya keenyaaf nama ta'u ka'achuun dirqamaa jechuudha. By the way, filannoo marsaa ja'affaa darbe irratti bara 2013 kan gaggeeffame sun dorgomtuun paarlamaadhaa teessoo guyyaa 3 gidduutti akka gadhiiftee dorgomaan dhuunfaa akka inni ta'u kan godhe jechuudha. Paartiin dhuma badhaadhinaatu mataa isaa godhe. Paartiin kana maaliif godhe yoonnaa jenne hojii siyaasaati. Nama beekamaa tokkoo fi agaluu bila ofitti fuuchuu isa kaan utuman filatamin iyyuu galfataa ramtiire filatamee paarlamaa gaafii uummataa hin kaasaa jedhaniitu gaara waanuma xiinxalanuuf kallattiin gaaraa gadi kenname sun godhame jechuudha. Kun dhugaa jiruudha. Dhugaan immoo waliin haaramu, dhugaan immoo ilmoo waaqaati jechuudha. Akkasi. Kanaafi marsaa darbe sanatti sana goone. Sana booddee maaltu godhamuu qaba? Namni carraan sun kennameef sun maal godheera uummataaf? Yeroo sana immoo filannoo naannoo mattuu kana bakka bu'ee namni paarlamaadhaaf mo'atee darbee uummatatu sagalee isaatiin filatee dabarsee fedhii uummataa ture waan uummanni kun hundi isa jaallatuudhaa fi wanti jedhu waan deebiin itti kennamuu qabudha. Al tokko carraa uummataatiif hiree uummataa kabaja uummataa tuquu qabu jechuudha paartiin badhaadhinaa. Tuquu qabu. Waan akkanaa jira waan ta'eef. Hunduma isaa walitti qabeema filannoo jedhame kana waan akkanaa jira hin barbaannu jedhee uummanni keessaa bahee aangoon kan uummataati waan ta'eef wanti godhamu tokko hin jiru mataa dhukkubbii ta'a jechuudha. Dhageessanii kanaafi dorgommiidhaa namoonni baay'een utuu hirmaatanii paartileen garaagaraa utuu hirmaatanii keessaa jechuudha abbaan uummanni gara caalaatti jaallatu dhufee darbee baay'ee namatti tola jechuudha. Please aangoodhaa fi teessoo paarlamaa teessoo caffee waan akkanaa galamu koo dantaa dhuunfaatiif jechuudha. Beekamtii dhuunfaatiif faayidaa dhuunfaa fi sirreeffachuudhaaf bareechachuudhaaf jecha kan itti irratti ajjeefaman irratti du'an jechuudha itti gaggabanuuf ta'eera jechuudha kun. So akkas taanaan please akka sana taanaan eenyuyyuu hin darba. Akka sana taanaan dabareen nam'ee fi namni hundi haa darbu kaa. Paartiin carraa akkanaa kenna taanaan namootaaf darabee kennee haa beeksisuun asii ol baasu jechuudha. Akkas ta'a taanaan. Akkasin ta'u taanaan qabsaa'onni beektonni baay'ee jiran. Namoonni biyya kanaaf aarsaa kaffalanii ukkaamsamanii jiran baay'ee jiran. Please raise up them. So kanaafi yeroo darbe filannoo marsaa ja'affaa irratti carraa dabarsee kan eenyuuf kenne Ustaaz Kaamil Shamsuutiif kan kenne eenyu jechuudha paartii badhaadhinaa mataa isaati. Ustaaziin filadhaa jedhamee akka kabajaatti teessoo kabajaa teessoo ofii fuudhee teessoo tokko eenyuuf kenne jechuudha nama dhuunfaadhaan dorgome bunaaf kenne jechuudha yeroo darbe. So ammoo maaltu jira waggaa sana gidduutti maaltu ta'uu qaba ture maal godhaniiru maaltu immoo hin goonee waan jedhu ilaalamuu qaba jechuudha. In fact kanarraan dubbadha jechuudha. Kanarraan dubbadha jechuudha. Maal gochuu danda'u turanii akka waliigalaatti godina keenyatti dhaabbata guddaa tokko jechuudha waan nuyi galateeffachuu qabnu.
dhaabbati guddaan fakkeenyaaf Islamic University jedhamu kan takkaan turre asitti dhaabbachuun Islaamaafis Kiristaanaafis uummata Ilubaaboor hundaaf gammachuu ta'uu qaba. Maannoo sarraa dhiibbaadhaa fi kalaqaa madda galii tuumanii namoota bebbeekamoo bakka biraatii fidanii bakka kanarra sagantaa guddaa qopheessanii ustaas nama gahee leencaa keessaa qabu waan ta'eef kooleejiin kun ijaaramuun lafa qabrii magaalaa keessaa balleessanii kun ijaaramuun kun misooma annoo hojjetanii waanan jedhu jechuudha. Kun Islaamaafis Kiristaanaafis gammachuu guddaa kan ta'u. Har'a sarviisii kan inni kennaa jiru daandii silaa naannoo lafatti namni saamamu biratti maaltu kennamaa jechuudha. Har'a suuqii kireeffamaadha jechuudha jalasaa. Galiin waan ni dhaateera. Inni kun tokko. Kanatti kana fee deebi'amee immoo jechuudha. Deebi'amee immoo kan biraa jechuudha koreedhuma siitiidha magaasaan hin jedhamunni dhiibbaa godhaniiru garuu keessa jiru. Daangaan masjiidaa jechuudha. Daangaan masjiida Najjaashii baay'ee bal'ateera. Gadi butatee kennameera. Investimentii akka godhamu gamoon akka ijaaramu gamoo waajjira majliisa godina Ilubaaboraa akka ijaaramuu fi hoteelonni manni waan nama dhibu jechuudha achitti. Qabsaa'ota yeroo TPLF keessa murteen guddaan itti murtaa'e Oromoodhaaf jecha dararamanii bahan kantiibaan akka isaan gaafa mana hidhaatii bahanu kantiibaan magaalaa Mattuu simatee maal godheef jechuudha. Simatee uummanni magaalaa Iluustaariitti walitti qabamee maallaqa buusee fi namoonni kun waggaa 13 mana hidhaa turan jedhamee jijjiiramaan jechuudha bahanii dhufanii gaafa isaan dhufaniidhaan. Waan inni godheef maal godheef mana tokko kenneef mana gandaa lafatti hojjetanu manni qopheessaa kantiibaan magaalaa kenneefi achi immoo maallaqa naannoo miliyoona tokko wayii kan ta'u uummati buusee jechuudha. San booddee hojii jalqaban jechuudha. Hojii simmintootii fi sibiilaa Mahammad Amiiniif Huseen kan jedhaman. Yaa ta'uutii bakki sun naannoo masjiidaatti dhiyoodha waan ta'eef ijoolleen kunis investimentiidhaan gaafataniiru waggaa booddee jechuudhaan takka isaanii ka'ee hojii misoomaatti ka'eedhe erkaa rukutamee erkaa fuudhamee eenyuuf kenname jechuudha. Masjiida ijaarsa gamoo waajjira majliisa godina Ilubaaboor jedhameetu kenname jechuudha. Dhageessanii yeroo sana maxxansaan tureen. Majliisni tokko amantii kootii anaafis hin fayyadan. Garuuti bakka sanatti majliisaaf utuu hin taane ijoollee sanaaf utuu kennamee gamoo ijaarratanii koomershiyaal sentariidha waan ta'eef giddugala daldalaati waan ta'eedhaa fi waajjiraaf utuu hin taane bakka daldalaati waan ta'eef ijoolleen kun immoo ijoollee biyyaaf aarsaa kaffalan waan ta'aniidhaa fi bakka sana harkaa fuudhamuu qabu. Bakki misoomaa sun bakki isaan qabatanitti hojjetaa turan kantiibaan Haayiluu jedhamu kenneef sun mirkanaa'uu qaba waan jedhu yaada kana maxxansaa ture jechuudha. Haa ta'u malee kantiibaan Zaakirii hin ture. Zaakiriin deemee Girmaa jechuudha. Taarraqany yeroo kantiibaa turan isaantu kenneef jechuudha. Kennameef dhiibbaa akkamiitiin kennameef sirriitti beekna jechuudha. Haa ta'u ijoolleen sun achumaan ofirra deebi'anii biizineesii keessaa ba'anii jechuudha. Carraa kanaan kantiibaa magaalaa Mattuu ammaa waan galateeffadhu bakka isaan kufanii himaaxa ijaaramanii jechuudha kaasee lammaan isaaniitiif iyyuu jechuudha manatti hojii hojjetan kennamee jira jechuudha yeroo ammaa naannoo istaadiyeemiiti. Amma hojii xiqqoo tokkotti immoo deebi'anii akka hojjetan godhame jechuudha. Bakka bu'aan uummataa kun yeroo sana jechuudha. Dhimma masjiidaa abbaadhaan akshinii isaanii haasaan isaanii hojiin isaanii hundi dhimma amantii irratti fakkaata jechuudha. Dhimma amantii irratti waan uummata hunda bakka bu'an hin fakkaatan jechuudha. Ustaas Kaamil Shamsoo. Yeroo ijoolleen kun buqqaanu chaalenjii baay'eetu ture waan ta'eef ijoollettiin sun uummata kanaan wal'aansoo qabuutti dinnee kasasuutti maalitti dhiifnee baana jedhanii dhiisanii ba'aniiruuf bakka itti daldala biizineesii ho'ifataniiran masjiidaaf jedhanii. Masjiidaaf gaaf kennamu garuu sheedotatu iyyuu kireeffamee ijaaramee kireeffamee amma ammaa jira malee ijaarsi gamoodhaan jalqabne amma ammaa waggaa 3ffaati. Kana naa qabadhaani. Ijoollee kaasanii ijoolleen agarraa utuutti daldalatti waa guddaa tokko ture.
Ata'ummoo akaatu ijoolleen immoo sanaaf bakka biraa bakka kanaaf ta'u kennaafi ijoollee kanaaf jedhanii uummata kakaasanii uummatu muslimaa kaasanii ijoolleen kun maallaqa hin qabanu kaa'aniiruuti bakka biizines seenterii cimaa tokko kennamee fi maziidaaf jedhanii kaa'anii jedhameellee sanan hojjenneef ijoollettiin kuftee waa'ee ijoollee sanaa takkaa dubbatanii beeku bakka bu'aa uummataati sagalee isaanii filachuu keessaa uummanni ijoolleen kun qabdi jechuudha bara sanas deebi'ee immoo qabsaa'ota abahoodhamanii jechuudhaan qabsaa'ota waggaa baay'ee wayyaanee irratti kan jedhanii murtii waggaa 13 xumuranii ba'an Mahammad Aminii fi Hussein ijoollee dhaman. So achi deebi'amee agaarraa sheeliin naannoo Maziida Najjaashitti ijaaramee jiru kireeffameetu galii ta'aa jira jechuudha. Utuu galii nama dhuunfaa kana ta'e akkam gaariidha ture. Akkam gaarii ture ijoollee kanaaf iddoon kennine jechuudha. Bakka bu'aa ta'anii bakka bu'ummaa isaanii yuunivarsaal miti. Dhaabbiin isaanii eessa keessaa of hin baasan jechuudha yeroo baay'ee ilaalcha amantii keessaa of baatanii of hin fageessan jechuudha. As deebi'ee ilaalcha amantii bakka bu'aa uummataa ta'aniitu aadaa uummata Oromoo irratti qeeqa dhiyeessu jechuudha. Oromoo taatanii Oromoon amma wanti inni hirree kootii jedhu irreechi maaliif bakka itti baay'ee taanee wal arginuudha waan ta'eef bakka baay'een keenya itti wal arginuudha waan ta'eef Oromoon bakka itti yaada ofii wal jijjiiru bakka itti wal argu bakka feestivaalii guddaa Oromooti waan ta'eef hirreedha. Murteessaadha. Bakka dirree qabsoo Oromooti. Bakka inni itti hafuura baafatudha. Bakka inni itti waaqa kadhatudha. Waaqa rabbii isa uume jechuudha. Kadhatudha. Kanaafiyyuu hirree isaati. Bakka kadhannaa isaati. So Oromoon Islaamaaf Kiristaanaan utuu hin jedhin bahee ittiin kadhataa ture kana balaaleffachuudhaan nama achi dhaxxanu Islaama mitiidha. Bakka bu'aan uummataa kanarraas kun hin eegamu jechuudha. Aadaa Oromoo diiguu keessatti hirmaataniiru jechuudha. Aadaa Oromoo diiguu keessatti, aadaa Oromoo jibbamaa taasisuu keessatti gahee isaanii bahataniiru waan ta'eef an dadhabina isaanii tokko kanan argee jechuudha. Waggoota kana keessatti. So raayyaa abbaa maccaa fa'iitii aadaa Oromoodhaa gadheedha jedhu jira. Takka dhageessaniitu dhageenya. Waan nama dhibu keessaa moo kitaaba tooyidaa jechuudha. Kitaaba tooyidaarraan qara'een. Kitaaba tooyidaarraa. Wallaahi billaahi Oromoon utuu Islaamaaf Kiristaanii biyya lafaa Itoophiyaan seenin dura iyyuu jechuudha. Waaqa tokko jedhee kana manaa ture. Waaqa tokkotti kana manaa ture. Shirkii sharrakee hin beeku takka. Muka tolchee fakkaataa waan namaa waan uumamaatti amana hin beeku. Uumaatti amana jechuudha. Durii kaase. Uumaa tamana. Uumaa jechuun waaqa tokkicha gooftaa tokkichatti amanaa jechuudha. Rabbitti amana jechuudha Oromoo. Waaqedha. Kanumaa isaan beekne kan ijaan hin argamne kan dhiifama namaa godhu kan waan harka isaatti uumame jedheetu Rabbiin itti amana. Garuu irreechi Oromoo kun shirkiidhaa kan jedhe jechuudha. The first utuu hin taane Sufiyaanii malee aktiivistii tokko jira Guraagee wayi isatti taane Ustaas Kaamil Shamsuuti Maziida keessa dhaabatee kan akkana jechuun qaban turan. Akkanaafi uummata hunda bakka bu'aa aadaa Oromoodha kana difleekti gochuun qaban yeroo baay'ee ilaalcha siyaasaatii utuu hin taane ilaalcha amantiitii aanneedha jechuudha. All muslimni kabajaa qabu gartokkeen aadaa kaalaandariidhaan beekamu moolida kabajatu jechuudha. Eeddii isaan filatamanii waggaa 5 darbe keessatti jechuudha. Istaadeemii keessa akka miilaan hin ejjenne dhorkame jechuudha. Wallaahi billaahi nophaadhaaf daarimuudhaa bahee bureedhaa bahee bachoodhaa bahee gambeelaa bahee dhufeetu magaalaa Mattuu irratti waggaa waggaadhaan kabaja ayyaana moolidaa geggeessa jechuudha. Uummanni keenya jechuudha. Islaama musliimoonni Guraagee Oromoo Amaaraa maal utuu waliin jedhin islaamummaadhaan dhufee moolida geggeessa jechuudha. Moolida gaafa geggeessu itiksii amantii islaamummaa kan qabate gammachuu dhaloota nabii jedhee kaalaandariidhaan. Why not is bad or bidaa? Maaliif bidaas hin taane? Inni dhimma miti. Garuu akka bakka bu'aa tokkootti uummataaf jechuudha mirga isaa kana sagalee isaa kana kabajuu fi qabu turan. Yeroo gareen majliisa galee jiru to'atee jiru jechuudha. Waajjira mootummaatti xalaa barreessee akka namni tokko walitti hin qabamne beekamtii keenya malee jedhee yeroo jarri
dhiibbaa keessanuu no ta'uun qabu. Mirga amantii seera biyya keenya cabaayira deebi'ee immoo ani bakka bu'aa uummata magaalaa kanaaf naannoo kanaati waan ta'eef dhiibbaa irraan gaartan kana dhaabaa abbaan baafate abaafatu abbaan dhiise adhiisu jedhaniitu kanumaan walaanneechuu qabu jechuudha. Kanumaan gidduu galanii araarsa gochuu qabu because abbaa amantiiti ka hin goonee jechuudha sana nuuf hin goone. Kanaafi uummata muslimaa garee suufiyyii jedhamanuun yoo xiqqoo ta'e naannoo mattuutiif naannoo mattuu jiran parsentii meeqa jechuudha parsentii yoo 50 ta'uu baate 40 ta'u kanaan harka isaan kennuuf akka hin kennineef sochiin teessoo gadhiisanii namaaf ba'uun dhufa taanaan akkasa jooniitu gadhiise jedhamee mircaa boordiin didee yeroon isaa darbee dhadhee didee san gaddaa paartiin badhaadhinaa sirreessee oromiyaan sirreessee lakkii bakka bu'oonni kunooti jooniin bakka bu'aadhuma paarlamaa paartii badhaadhinaa dorgomaa jedhe sana utuu sun hin taane uummanni suufiyyiidhaa komii guddaadha qaba jechuudha. Eenyuun irraa mootummaa silayyuu komateetu gaafa dhiibbaan adda addaa irra ga'u komateetu dhiibbaan sun eenyu akka irraan gahe jechuudha. Karaa kaamiliin jechuudha akka irra gahe waan beekeef dhiisee rakkoo keessan hubanneerra jedhee dhiiseef jechuudha. Uummata nagaa barbaadu yeroo baay'ee suufiyyiin uummata nagaa wallaahi billaahi kanaa mitiin uummata nagaa an appreciate nan godha uummata salafiyyiidha waa biyyaadha wanta godhu amantii muslimaa dureessa godhaniiru teessootti godhaniiru gamootti godhaniiru bakka ofiis immoo sosooramanii dhumaniiru karuma sanaan ofiis sosooramanii dhumaniiru baay'ee jaallatu siltaan baay'ee jaallatu baay'ee jaallatu jechuudha akka shabootti mi'aa siltaan so bu'aa isaa beeku ka because wanti lama murteessaadha addunyaa kanarraa ishee beeku tokkoffaa silxaana qabaachuu yoo silxaana qabanaa'u qarshii qabaachuu kana lamaan hin qabdu taanaan beeku anamma dheengadda barnoota minaamin gadhan wayi maxxanseennaan barnootii maaloodha ta'e godhattan namni baay'een wanti murteessaan lama jechuudha ati birrii qabaannaan nama barate bittee qaxarattaan dhageessee so walqixxummaadha barbaada jechuudha. An amma ilaa ta'u utuu dhaabbata dhuunfaa isaa yeraasuun dhaabbata dhuunfaa isaa osoo fidee jechuudha faabrikaa guddaa tokko kan ofiisaa fidee magaalaa mattuu naannoo magaalaa mattuu aanaa mattuu keessa dhaabee ijoolleen dhibbaan lakkaa'amtu dhatti achi keessatti qaxaramaa jiraate excellent wallaahi billaahi akka inni ammas filatamu godha. Sagalee uummata suufiyyii kana jechuudha uummata miidhamaa kana adaraa rabbiidhaati filadhaa dhiisaa biyya keenya bu'aa buusaadha namni kun hin jedhaan yeraasu kansa kan uummataa dhiisaati dargaggoo baay'eedhaaf carraa hojii uumee kana godheera dhageessanii akkasi kanatti ganafee sarraa uummataa fi hojjetee ammas hojjetaara eerpoortii isatti hojjete waan hojjetame irratti aydallam waan hojjetame waan paartiin badhaadhinaa hojjete ebel isatti hojjete hin jedhinaa please. Jedhina komitee keessummaa kabajaati nama dhiibbaa geessuu danda'udha nama kabajamaadha bakka bu'aa uummataati affeeramee guyyaa eebbaa guyyaa wanta adda addaa dhiyaatu argamaa baay'ee kabaju dammoo carraa'um kanaan jechuudha isinitti immoo kabajatee sodaatee hin beeku malee godina amma aanaatti jechuudha akka tokko akkana raafamuuf ilaa hooggansi kan keenyas. Akkana raafamuuf dhageessanii jara kan kaa'e uummata jara kaa'e kumaatamaan lakkaa'u caalaa isaaf akkana raafamu jechuudha. Because did not respect for what uummata isa kaaniif raafamuu akkana utuu raafamtanii baay'ee gaariidha. Hanqinni qabna. Dhageessanii kanaadha. Waa baay'ee kana hojjeteera sana hojjeteera waan jedhu akkanatti nu ibsaanii. Kana malee isinitti immoo an hojjeteera uummata godina Iluu Abbaa Boorii kan jedhu maaliif iyyuu
Lubbaaboor nu wajjiniin beekaa keessatti guddateen carraa qaba. Carraa qaba jechuudha beekamtii guddaa qaba. Maaliif akkuma yuunivarsiitii Islaamummaa guddaa sana jechuudha uummata musliimaa jechuudha ustaazota beekamoo fidee istaadiyeemiitti madda galii uumsisee biyya laatii deeggarsa biyyoota arabaatiif fichisiisee akkanatti ijaarame kana ijaarsise kana maaliifiyyuu giddugala aadaa Oromoodhaa giddugala uummata kiristaanaa fi Islaama hundaaf ta'u tokko magaalaa Mattuutti ijaaruudhaan yookaan giddugala istaadiyeemii dargaggoonni Lubbaaboor irra oolu tokko magaalaa Mattuutti maaliif ijaaruudhaan yeroo sana uummataaf hojjeteera jenna jechuudha. Pered kanatti kanafee tokko gamoosa kooleejii Islaamummaa hojjeteera ilaa harka arguudhaaf excellent hojjeteera. Akkuma sana immoo Islaamaaf kiristaanas kan bakka bu'u kan biraa utoo hojjeteera ta'e caalaatti hin hojjenne utuu hin taane waan isarraa eegamuyyuu hin hojjenne baay'ee hojjechuu qaba ture hin hojjenne mone dhageessanii waan hojjechuu qabuyyuu baay'ee hin hojjennedha kanan jedhe kanaaf. Okay filannoon marsaa kanaa maal tura? Filannoon marsaa kanaa immoo maal tura? Marsaa torbaffaa carraa darbe kanaa akka inni paarlamaa galuuf kan godhe uummata Mattuudhaa miti. Kana jala sararaan uummata Mattuudhaa miti. Uummata naannoo Mattuudhaa miti kan Ustaaz Kaamil Shamsuu filatee paarlamaa geeffate. Naamana biltsiginnaa filate. Caasaadhuun biltsiginnaa gaaraa kaasee amma godaatti jiru nama kanaaf sagalee kennaa dhee kallattii kennee kenname marsaa ja'affaa irratti. Soba taanaan ilaa asitti irra raafamaan. Soba taanaan namni soba naan jedhu. Isaan mataan isaanii soba naan jedha Ustaaz Kaamil. Kottaan soba naan jedha. Baranao no and no. Baranao no. Hin dorgomu. Haalli mijachuufii qaba. Beeksifachuu qabu. Lallabachuu qabu. Deeggartoota isaaniitiif hiriira baasifachuu qabu. Kana hunda isaa tiif yaada kennuu qabu. Istaadiyeemiin maaltu mijachuufii qaba. Dorgomuu qabu. Garuu isaaf kennaa sagalee nuyi dhiibnee baadhee biltsiginnaan harka keessaa fudhachuun qabu akka marsaa ja'affaa. Isa kanaadha nama mormu. Jooniin gam tokkoon dorgomaadha. Deeggaraa qaba. Dhageessanii kan Ustaaz Kaamil Shamsuu deeggaraa qaba. Ustaaziin kan deeggaranu ustaaziin deeggaranu. Eenyuun joonii kan deeggaranu joonii deeggaru jechuudha. Alaabaa nama Finfinnee keessa fuudhee abaa'oon naanna'u kun alaabaa maaliiti? Alaabaa warri caakkaa qabatanii jiranudha. Wal fakkaata. Garuu nuyi nagaadhaa lakkii jennaan diimokiraasii bal'isee fi kunoo dorgomaa jechuudha. Akkuma kana isaanis. Welcome. Why is he going to change that?
dubbii warra kasaaree jedhe dubbii warra kasaaree baay'isoo hangaafonni wayi dubbadhu an kana dubbadhaa dhusi qinaatii namaa ebeloos dhaqaa achi dhaqaa miti wallaahi rabbi na argaan nama qanna'uudhaaf kana keessaan qabu. Namni Oromoo ta'e tokko mataa isaa ol qabatee bakka guddaa tokko gahuu sooromuu kana fedhiin kun. I am happy where I went. Bakka hin jirutti itti gammadaadha. Because akka ollaa kootii miti akka ofii kootiin jiraadha jechuudha. Dhageessanii bakka hin jirutti situationii keessa jirutti gammadaadha jechuudha. Waan hunda'u kan naa godhu rabbii dheedhee yaada. Bilchiginnaadhaa yoo naa ta'e aan jechuudhaaf nan jaalladhaa miseensa anaaf waan biraa waan naa godhu jechuudhaaf umaarraan barbaadu umaas naa godhaan jiran uuma tokko bilchiginnaa waan biyya bulchaa jiruu fi wanta dhuunfaatti argadaa hundi tokko hin jiru. Dhageessanii hundi tokko dhugaa rabbiin isinitti maaramu akkasitti maaramu akkas jedhiitii badwadhee bilchiginnaanii kallattii naa kennee sumtuu hin jiru. Sa'aatii hojii dhuunfaa kootiin ala sa'aatii dhuunfaa kootiin sa'aatii boqonnaa kootiin sirriitti pilaatfoormii qaburraa miidiyaan qaburraa haasa'a jechuudha. Kun immoo mirga diimokiraasii kooti. Abbaan na dhaggeeffatee jecha koo fudhate weelli amaapi. Abbaan immoo fudhachuu dide immoo Israa'el mirga isaati. An kanan jedhaa ammas taanaan booris taanaan hanqee kan qaawaaru waan dhugaa irratti ilaa baga duroomanii baga godhatan garee isaanii firoota ijaarrataa turanii taasifamu shamsu namoota isaaniitti dhiyaatanutu bahe jechuudha as keessa dhageessanii carraa sanaan ba'anii everii warra kaan eenyuunfaa beekume eenyuunfaa beeku dhageessanii dargaggoo sabaa darajaadhaa jechuudha gadi bahee sabaa darajaa godhanaati taa'ee jechuudhaan barnoota yuunivarsiitiidhaaf fixee dhufe taa'ee carraa hojii dhabee yookaan si'oosii kufee kan taa'ee caatii qaamaa oolu jechuudhaaf kana duwwatanii walitti sabasabanii fala tokko jechuudha kaa'uudhaaf yaadaniiru akka bakka bu'aa paarlamaa tokkootti fala kaa'uudhaaf deemaniiru. Kana qofaa miti. Waa'ee barnootaa qabatanii dhufan barsiisonni yuunivarsiitii mattuu dabalatee jechuudha. Yeroo darbee parsantiin ta'e wayii ijaaramaan kallattiidhaan dabareedhaan kennamaafii dhufeera. Yeroo darbee barsiisota amma ammaatti orofaa utuu hin eeggatiin barsiisonni bu'uura barnoonni jedhamti. Bu'uura barnoonni barsiisonni lafa mana jireenyaa argachuu qabu jedhanii lafa magaalaan kaasaa kaffaluu dadhabetti akka kaasaan kaffalamu jechuudha. Mootummaa baajata gaafatanii bakka bu'aadha ka paarlamaa keessaa nama 100,000 ol bakka bu'aniiru hin baay'ee dhageettii qaba namni nama haasaan nama kanaa nama 100,000 bakka bu'achuudha godhaniiru barsiisotaaf lafti kenname lafti akka kennamu godhaniiru so as kana duwwaa miti mana barumsaa bultii addaadha. Waldaan misooma Oromiyaa ijaaraa jira. Dhageessanii waldaan misooma Oromiyaa ijaaraa jira. Yuunivarsiitiin mattuu immoo addatti jechuudha fala kaa'uudhaaf asitti Lubbaabur keessa kun waan hin jirreedhaa fi Dookteriin Daganaadhaa fi seneetii isaanii jechuudha. Thank you. Juunii amma jechuudha ittaanaa pireezidaantii kana dabalatee. Amma paartii badhaadhinaa bakka bu'ee kan jiru. Juun. Dabalatee jechuudha. Really I appreciate them. Jara kanii ijoolleen keenya kan qabxiin isaanii jechuudha odaa ginshoo galuu dadhaban garuu immoo qabxii olaanaa qaban hodhanii 85 ol jedhanii akkanaanii qabxii qulqullina barnootaa galmeessuu hin danda'a ture hin danda'u kanaaf kana sirreessuu fi diddee jedhanii isan gaafatanuu waa'ee ijaabii duwwaadha gaafataa turan jechuudha. Waa'ee amantiiti jechuudha inni sun dhageessanii gaaffiin isaanii qulqullinni barnootaa baay'ee ijaabii dhachiisuudhaan miti ijasee akkaseen disipiliinii barattu gochuudhaan malee safuu qabdiin beektuu dur safuun dur jiru tokko baruma zabanaa ta'e naani malee
dhiiraaf dubarri wajjin deemee halkan sirba wajjin naqee safuu eegee nagaa wajjin deebi'ee gala. Kana beektuuti. Amma ijaabii uffateedhaafis qofaa miti. Aadaanumti keenya iyyuu safuu guddaa qabna turre jechuudha. Waa'ee ijaabii see'utu hin taane waa'ee kitaaba barataadha. Is universal for all gaaffiidha jechuudha. Islaamaafis kiristaanaafis. So bakka dhaabbatanitti ulaa amantii isaanii ilaalcha amantii isaanii keessaa bahanii takkaa gadi hin baane. Isa dhugaati. Wanti ijatti na buruq hin jiru. Dhugaan dubbadhaadha waan ta'eef. Deebi'ee immoo gaaffiin paarlamaa irratti gaafatan guyyaa lama gaafatanii isinitti himaati na dhaggeeffadha. Guyyaa tokko guyyaa ayyaanaa qofaa. Guyyaa ayyaanaa qofaadhayyuu. Guyyaa ayyaanaa musliimaar arafaadhaa fi soomayikaar ilaalameetti yaadameetiyyuu waan hin bu'aa jedhaniitu gaafatanii jechuudha. Kana beektu. Inni lammee immoo na ijoollee dubaraa biyya arabaa jiranu waa'ee kanaatiif guyyuma sana gaafatanii. Waa'ee ijaabiidhaan wal qabatee kana jechuudha. Waa'ee amantii mana barnootaatti kana. Inni gaafa lammee tokko immoo achumaan waa'ee turizimii lubbaa booritti maaliifiyyuu waan inni ijaarre akkuma turizimii seenterii ta'utti akkuma dookaan ijaaramaa dhutti maaliif lubbaa booriin ijaarre? Weel inni sun sirriidha. No edeen Dookter Abiy isa karoorfanneerraa inumatti deemnee ijaarra waan jedhu yaada sana kaasanii weel hin fudhanna jechuudha. No ani immoo paawurii inni qabu namoota meeqa jechuudha lubbaa boor keessaa yeroo darbee bakka bu'ee kan nama ja'a jechuudha. Tokkoon isiniin lakkaa'uu hin danda'a. Nama paarlamaatti dorgomu paarlamaa cafee keessaa lubbaa booraa qabu. Dhageessanii namoota lubbaa boor keessa paarlamaadhaa qabu keessaa namni dhiibbaa geessisuu danda'u fudhatamummaa guddaa qabu jechuudha. Because background isaatiin beekamtii namni qabu beekamtummaa qabutti jechuudha. Bakka bu'aa paarlamaa waan ta'e qofaatti isatti fayyadamee faayidaa guddaa tokko ijoollee lubbaa boorii fiduu namni danda'u ture garuu utuu hin fidin hafeedha jechuudha. Kanaaf we did not repeat it again that history. Ilaa maali afilataman jechuu hin filataman waan jedhu waan hin qaban. Deeggartoonni isaanii uummanni kiristaanaa fi islaamaa magaalaa kana jiru naannoo mattuu kana jiru harki caalaan lakkii shamsuun hin sobaa wanta tedhaartu kun filatamuu qabaadhe harka isaa kennee kennaani. Anis harka rukutee diimokiraasiidha. Lakkii jooniidha jennaan jooniidhaaf tokko anatti harka kennaaf because my party representative. Bakka bu'aa paartii kootiiti joon. Nama disipiliindi ta'e. Nama barsiisummaadhaa gaafa inni barsiisummaadhaa kaasee haayiskuuliidhaa kaasee beekan haayiskuulii na barsiise. Achi daariktera magaalaa mattuu ture. Jechuudha haayiskuulii mattuu achi kooleejii TTC hoogganee achi yuunivarsiitii distaansii edukeeshinii faakaaltii sanarra hoogganee achi ittaanaa pirezidaantii ta'e dhufee itti gaafatamaa waajjira pirezidaantii ta'e tajaajilee muuxannoo baay'ee qaba jechuudha. Sochiin diinagdeedhaa yuunivarsiitii keessa jiru ijaarsa adda addaa jiru sun hundi isaa eenyuun raawwate jechuudha. Namni kun harka ashaaraa keessaa qaba jechuudha. Haayiskuuliiwwan godina lubbaa boor keessaa yoo xinnoo ta'e dijiitaal laayibirariin galuu qabadhe namni koo dijiitaal laayibrarii akka bureefaa galcheenyu nama kana. Qonni lubbaa boor keessatti sentariin qorannoo qonnaadhaa ijaaramuu qabadhe namoota hojjetan keessaa namoota dhaqanii yeroo yerootti deebi'anii akka bureefaa namoonni hordofanii qonnaa midhaan qonnaa oomisha baay'ee jechuudha oomishiisaa jiran. Qote bulaa naannoo sanaatiif karaa baasanii jechuudha. Giidoo kan itti ta'aniiran gargaaraa Pirofeesaraa Jooniin yuunivarsiitii mattuu akka waliigalaatti galateeffanna jechuudha. Hospitaala Kaalli keessa haadholiin ciisanii siree baay'ee wuddii ta'e ICU keessa kan jiru ilaaluu dandeenya. Yuunivarsiitii mattuu yuunivarsiitii kan jiru. Dhageessanii kan hundasaa kan hojjete mattuu yuunivarsiitiin deeggarsa nuu godheenii jechuudha. So namoonni hojii hojjetan yeroo baay'ee waan isaanii ammas aan jechuudha
Ustaas Kaamil Shamsuu ana hojjete jedhee himataan turre. Waan nama dhibu keessa. Tiifoozotatuyyuu isa hojjeteem isa godheem jedhu gaafa eebbaa achitti arganii. Anis wajjin ture ana hojjeteeree tokko. Gaafa eebbaa daandiis gaafa maanni gaafa hospitaala sireen galu soo achiin ture. Footoo kaataan ture achiin tureenis jedha wajjin. Anis keessaan qabaare. Please. Leencoo Iluufaallee warra xaxaragee yeroo hunda qulqullummaa fi dargaggeessa ijaaree dhaqee xara guyyuu gahee guddaa keessaa qaba. Dhaggeeffatanii. Kanaaf filannoo keenyatti feer ta'uu qaba. Ifa ta'uu qaba. Ebiluu kana hojjeteedhanii waan namni hin hojjenne kennuufiin sirrii miti akka kootti. Guyyaa guyyaarraa wal yaadachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Hangama kootiin Oromoota wal kabajanii dirree tokkotti dhaqanii ayyaana jechuudha. Ayyaaneffatan. Bakka itti wal arganu irreecha jechuudha. Warri Rabbiin bakka itti kadhatan. Waan nama dhibu utuu irreecha irreeffatanii gaafaan suuriin gaanyaan koo sagadama. Islaamni sagada. Dhageessanii because bakka itti waan miti jechuudha. Ibsaa Aanaa Buree ganda Jaankoo akka inni galu kan godhan keessaa tokkodha. Eenyu? Yuunivarsiitiin Mattuu. Jaankoo jechuudha. Yuunivarsiitiin Mattuuti. Akka inni galu kan godhe. Kanaaf warra yuunivarsiitii Mattuus baay'ee abush galatoom sirriidha. Yuunivarsiitiin Mattuu akka inni amma Jaankootti galu kan inni godhe. Yuunivarsiitii Mattuuti. Biikoo dhaabbatachii qaba. Hawaasa sana sarvii gochuu qaba waan ta'eef yuunivarsiitiin Mattuu gahee akkasii fa'aa bahataa jira jechuudha. Akkasiidha. Walumaa gala kanan fedhuuf kanan barbaadu filannoo haqa qabeessa kan warra nu deeggaruus warra nu mormuus jechuudha. Isaanii eegame ta'uudha qabaataa. Teessoon uummataan iyyuu abbaa barbaade kennamuu qaba malee paartiin fakkeenyaaf paartiin badhaadhinaa nama bakka buufate sanaan keessaa bahifee baluu keessaa baasee akshinii hojjetu jiraachuu hin qabaatu waan jedhuun iyyuu yaada kiyya jala sararee isinitti himaa. Amma immoo namoonni na hordoftan kanarraa dubbachuu qabda waan jettan koomentii irratti naa barreessaa. Koomentii irratti waa'ee kanarratti bakka kana tafe waan jettan naa barreessaa. Sirba Taaddalaa Gammachuu kana dhaggeeffataa Ragalee muri kusi wadaro boe kusa wadaro boe kusa wadaro boe kusa tuba biya marabatu tuba arda Afrika batu nanda beza basi fakatu kanti jipu jimina batu shere ngolena ya jolle ngolena ya jolle shere ngolena jolle
Abbush manicha follow godhiiti gastii ergadhu manicha follow godhii gastii ergadhu sin galchaati follow godhii teesse kanaan nama fudhachuu dide abdi mana follow godhii geetii yaani godhi mana follow godhii geetii gastii ergadhu abdi bar utubako dagaleko dubatako sagaleko birmatako farmatako gafaroro gafarako achaluko ilma hundesa filanoko hunda kessa ato hindebitu mararako eyutti himure gararako ato hindebitu rasasako eyutu hubata hasasako ato hindebitu kirarako eyutu dubata kirarako ato hindebitu mararako eyutti himure sigal janjirane gararako ato hindebitu rasasako eyutu hubata hasasako ato hindebitu kirarako eyutu dubata kirarako gastii ergime abdi gastii ergadhu gastii keetu hin ergamne abdi gastii ergisiin fudhadhaati exception si godha gastii ergi dursi Sare sambabe vatti karari ilma Oromoo nama sanyii leencaa dhaabbatan barree Sare sambabe vatti gurguran barattolee garattolee sare sambabe vatti gurguran ilma Oromoo nama sanyii leencaa dhaabbatan dura Lola ebo, gama buka. Lola ebo, gama bahuti. Lola ebo, kerahin desu. Lola ebo, manda buti. Lola ebo, jali kaya, digam talu luaya. Ebo jali kaya, digam talu luaya. Sabagam kanu dachalu Ke apa kenya urmindalu Wame kota tu siwame Boruf siam data sitidame Sekasa ini berbada darah kisi Ini tukani matuli radesa Sekasa ini berbada darah kisi Bukani matu balirradesa Yule sinte koratu kekesa Iyada ini lambi tuguma basa Yule sinte koratu kekesa Iyada ini lambi tuguma basa Oh lolia loleko Oh lolia loleko Oh lolia loleko Oh lolia loleko Lolia kota Likodatu Tia sesa Sitatu Rotaku Minagate Rahindesu Namarate Ebite Ukadanda
Deemeeti. Sabako sabagamtaan hunda caalu. Kee abbaa keenya mormin dhaalu. Waamee gootaatu si waame. Tole. Mee koomentii jalatti jechuudha. Filannoo ammaa laatu haalawwan irra jiru laatu dubbaa boor jechuudha. Wanti godhamuu qabu waa'ee mata duree kanarraa waan hubannoo isiniin galiin maaltu godhamaa waan jedhu kuna godhamuu kan jedhu yookiin immoo ebelu kun kana hojjeteetu ati dhoksite dura waan jettan yoo jiraates naa barreessaame naa barreessaa kana ibsarraa isinii kennaate naa barreessaa kana isatti hojjete kana ebeluutu hojjete filannoon darbee marsaa jaarsaa sun dogoggora akkanaa qaba dubbate irraa yoo dogoggora qabu waan gaarii akkanaatiin jedhaati. Yoo jiraatu naa barreessaa. Rabiu naa barreessi yoo jiraatu. Malee kormako mal makana tantari sirbina sirbi malee yaadamako mal makana kabari durale sayambora ya kormako koticho bari dule anindan joru fusuma yantuti kitole ilubabor bardi bora jesam fachuma kora ilubabor bardi bora Ajje sambaja ora maliya baniya kilole sirbi male 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 Sokotanna sanga kenya battali bar sanga kenya bat
Welcome back. Welcome back. Maniti malaya kormako malmakana tantari sirpina sirpi malaya dhammako